لما ولدت أرارسنة حتى كنت سيدي بفنا دافي وان كان جدو سين مالي ميديا قبطي يو برباتي سادي أبان بربادي إياه ولا هابلو عندما أمريكا تايتين دبي تدبي لالو يو يرون كابو يوانين سنغالي أمو استعمي أتيجي تلي فرماني كنا منجر أمو إسلمان جدو وان أرجتيرتا حق أجرجد سنبان تكتو جرا حق أول يفجد سنجتشي سيسو تكتو جرا حبيبتي والله بالله بريكم الإبشان جتشون is nothing وما تكتكي سنجرت أرجتوس تبدوس قتي تكن قبض كاتي بربادا جرتو مالي لقا في بر لقا تنتي برباچا وان كان جدا جرت لقا سن تكون اوتي جنتي وان كان سيلالو مالي إني نتاني أتنو راجان تيتي ميتي بر المال ده داكي ناكاتين وإنتان نبر مليتانا سنغالي كنا حبيبي كي دبين تيجا شوميتي لولوميتي لولوميتي يجابا بابيتي غافي سلوات غافنا سافر جارسم مال التني نمت أممو ما نسافر ملال رافونا دي ينجر إلو دي فمالي ناغودي سافر لالله جدن نبر جارسم ما سرافونا دي أبدي السلام عليكم دغاجر تاني ميتا كاوا اكسبلين سيري ميرا के सरदार अब जी हुकुम है मीरा के सरदार मीरा के साबायाती jalka me मीरा के साबाई ka warra mangudo tv warada watota fi hunduma fuyu wa ekspeler sini goretuma achinjarsuma tifuftari sini galen ulfata hawanni abdin jarelle duguma jolen turo jolle ganda takati qeda nama gadda fi gamachu wajji qodamu dugaadha nama jarri kuzla warra walira lolu male warra wallu muhimmalle duga wa hunda wali qaban jechu dumafi warra bidora riqefatu gara riisi kiyatitti yodebu dugalamatu garana nyaate adama waya hala faate karatti dugalama garana nyaate hala faate tana gafa dura wan kana fidani biya baqa jira ilmon natti bele kiramana wan kafalu dhabe askesa wan nyaade dugu dhabe sibira dalaga na barbada injenne wara dubai duga jara kenne sidigale enuma gabautti namni dalaga na barbada yenjir wan akana tujira jennani akuma namni kamuyu wa taftaf jeretini wa furatu tole jetteni jiddun yollentuni pula biyati way boda walitti arra jette keessa deebit achirraan isin dinnaan natti dhufan kaayro radura hada sifa hada faati akkana jedhe ishii jenne walumaa gala beeksisa nu dalagaadha dubbiin sinigale ana hada faatati waan keessa waliin haasayan bilbilaan hin beeku angizee san ergasi hada faatee natti himte jarri dawwalanit natti himanii jennaan jara kenna akkattu halkanii guyyaa nama fuuje namaa duratti uf dadhabne namni koomenti kana jala akkatti kadhattu zarii kadhattu ilmoo kadhattu namaan jira namumaan fooloo godhaa jennee kadhachuu kana dadhabne hin danda'u tiktookii kakuma 850 qabu jira isinii kennaa jedheen qabrii qaban kuno baabaa nuraddiini maamman nuurii nasri'ii asliin akkana nun hin jennaa jedhani kana miti yottani mo tiktoki kiyya xiqqaa kuma 260 qabu jira isinii kenna kana hunda maaliif nuti tokkoffaa isaanii walitti hin buunufi lammaffaa fooloo godhamee chaalenjii argadhe kadhattu namaan jiran gabbaateen dalayduu namaan jiran kanallee kadhannee yoo fooloo godhanii birrii takka arganne jechuu wallahi kunoo bira tarree tiktok illee didanii ka kuma 260 illee didanii kakuma 850 illee didanii akira maaliif nutti rarraatanii jedheedhan eebba qabna akka faaxeen qimamii mana madaamiif maammadoon tokko manatti hin hafne barbaannaa keessa taree faaxeen mana madaam jaarsa kiyya makiina dheete akka madaamii shawwaddee dhuftu barbaannaa jedhan jara kenna wallahi silaa isin waan namni dubbiin garaa asitti nama nyaattu ati anaafati faate katakka yo udaaniif shintifeeti seenne malee manaan bayin dirree xiyyaaraa deemne sa'a afurii dhabe jarana sa'aatii afur yeroo jalqabaatiif namni argachuuf jireenya ofirraa jijjiiruu sa'aatii afurii dhama abbo wallahi laziim obsine bira tarree aksii seenee anjechu sigale akira araboota dhaboo an konkolaataa arabarraa fuudhe an konkolaatallee ofuun beeku konkolaatallee hin qabu miskiina ambaqataadha nama ollaa bira galunnatti kenne dhiifama jedheeni akkasi konkolaataa gandaatiif
ana mucaa hiriyaa kiyyallee gadhiisanii haadha faaxatiif haadha seenaatti dhaqne viidiyoo dhufaa jira jennee dirree xiyyaaratii hojjenne faaxen mana madaam doktora argu Maammadoo re'ee fi bakka sharikaa keessa haadha faaxee argu gadi jigee jechuudha. Gadi jige dhufee jechuudha. Namni achi keessa deemee wallahi kiyaariin faafadha haati faaxee meeti asli meeti sigalemi. Fokkosiin namni achi waliin qabamee waan san eebbisu jara kenna sigalemiti. Nuti mootu nama kana achi waliin qabnee fi isaan hoteela ofii eebbifatanii kumatti 500 san fudhannee guyyaa lamallee taatu bishaan qabbanaa ittiin dhugu. Buddeena jennee dhaqxee jechuun manaa baane isin haajaa takka malee eerpoortii asirra sa'a tokko daqiiqaa 45 deemnee dhaqxee jechuun eerpoortii biyya kana haajaa takka malee jechuun tikkeetii murree seennee sanitti sa'a afuridhaa ture achirraa hin deebine amma gara dhuma dubbii wanni garaa nama nyaatu haati faaxeetu sa'aa san nama 3,000 foo irratti laayibirra gaaf chaalenjii nu kennan osoo dhageettu akka nama irribaa ka'uu didde yoo argitan viidiyoo sarchi godha laala ankaraa deemaa jira. Karaa deebi'ee dhufee mana jalaa dhaqee itti ankaaka'ee mana isiituun beeku isinin jedhaa ture kaasee irribaa kaasee ija rigataa osoo fuulan dhiqatiin gastira dhufte. Soba yoo jettan deemaa viidiyoo guyyaa sanii ilaala akkanuma jirtan nama 3,000 jirtanii guyyaa san. Saalfattee dhuftee jechuu birriif hin dhufne. Hiriyoota kiyya, obboleessa kiyya, ilma biyyaati. Asliin kunillee asittuu nama waliin jirru jettee saalfattee osoo fuulan dhiqatiin shaashii osoo hidhatiin shaashii jallisaa gastira turte soboo jettan. Warri koomentii haadha shaneetti hinaaftee jedhanii turtan. Haadha shanee namni osoo itti naafee dabarseen kennu osoo itti naafellee osoo hinaafan jiraate anumatu dabarseen kenninee fi chaalenjii dabarsinee kenne nuti. Homa arganne kanattuyyuu keeyirii dalagadha jennee ofirra dabarsine. Konkolaataan dhaabaafne kun amma bakka konkolaataan dhaabatu jira isin agarta konkolaataa haadha shanee jechuudha birrii gaafsanii jechuudha. Achirraa kaanee waan san argaa turtanii isiin sa'a 24 irra ta'aa turte angaaf duraatu giddeella shiidhaa dubbii ofirraa buusee hin danda'u jedheeni bakka ati beeksisu maratti fokkos nu godhinaan jedhanii antiyyaa jalaa galee jechuu hayya jedheeni viidiyoo 2-3 hojjedhe. Haati faaxeetii fi baabaa Nuuraddiin jechuu isi baabaa Nuuraddiin illee garaa guddaa san dhiibaa haati faaxellee dabbaa ofiitiif ceekuu joonsiinaa kana dhiibaa sa'a 24 fooloo godha wal qabadha addaan bayaa jedhaa turan baatii tokko argaa turtan. Maali jarri kun nooreedha yaasuma jala keessanii kun 500 san argatuu fi Maamman Nuurillee ani ambaasaaddariidha jedhee achuma dhaqee waa nyaatee yoo argatellee waa argatu dhabuu san beeku. San qofaame abboo chaalenjii kanarratti amaartichi hin dhayame jechuudha. Dhayameen mana yaalaa gale obboleessa waan dalagaa wani nutti hafe tokko hin jiru kenna amma ta'eef miti. Dhayameetiin mana yaalaa dhaqe mana yaalatitti namni isa gaafate hin jiru. Ijoolleen teessan chaalenjii natti kennitee አንድ ሰው መጥቶ አልጠየቀኝም ናንጀት ጊዜ ምንም እርገተን ቆፈ ማለ ወኒ ኑት ያፈ ማልቱ ጅር አንቲ ሂዳሜ ሃላፋጤ ካለ ኢት ዱኩቤ ባባ ኑረዲን ኢላቻ ኢት ጨቤ ናሚቺ ኮንኮላታ ኢት ጉበተ ኢት ጨጨቤ ኑት yoda laga wanti ኑት ፈንጅሩ ከስቡል ሐላል ፉራ ከነኛ ነጀነትኒን ዱቢን ገራ ኢትኛቱ ቀባየጁ ኢረተር ጉያን ቤለማ ዱፌ ቶርባን ቶኮ ኤጌ አንቲሜ haadhuma faaxee tanatti abbo jaarsa keetti irraa biriitti hin nuufu boru iftaan jedh gaaf 13 jedh gaaf 28 jedh gaaf kaamolee jedh beellama sadii sii dabarsinaan namittiin tun Dubaay deemuu heddii afraffaa itti heerumu muudii itti qabataa jirti jedhee Maamman Nuurittiin. Maamman Nuur achi dalagaa sodaate jedhee wannotti hime. Nukaasii dhaqe kana Mubaarakittiin. Mubaarakii warri Dubaay kun akkuma tokko jennaan Nasrittiin. Arre anakka sanittuyyuu live rageemii taphataa jiru shayxaanii natti ka'ee jedhee gurra lamaan qabadhee iyya birriin xiyyanaa galte. Amma ani maal isin jechuu barbaade haati faaxee guyyaa san live irra dhuftee gaafa birriin xiyya sun naa galtu abbaa manaa kiyyaatti wanni inni balleesse ana balleesse namni waa irraa qabdan anakka falaa ija ummataa irratti jettee abbaa manaa kiyyaa ka fuula duraati jaartii afraffaa isaati jettee nama kana kafante jara keenya maal abboo qabrii kophaa galla jechuudha. Isilleen kofale innillee kofale an irraa fagoodha jechuudha lamaanuu anaaf tokko. Arsooma walitti qabna islaamummaa walitti qabna waan biraatti jarri lamaanuu anaaf tokko. Ijoollee ollaatiin dhuga
haadha faaxetti as jirti jedheen adalloo ammana isiin beeku guyyaa sana sababa chaalenjii mana isii dhaqe akkuma isaati qaamaan as walit kaluu jirra malee lafaan walit kaluu jirra malee yaadan fagwaan afaati faaxee walitti hin dhufnu hin argitani gaasti isiitu waggaatti dhaqa irra tarree sattartee mana ijoolletitti wallaahi guyyaa wayii akkatti arrabsan mana boonaa baalee kana haa ta'u mana usmii haa ta'u akka lafaa butan jaarsa kiyyan jenne maalin inam anin saalfadhe gizee isii akkasii arrabsan obsitee qabbaneessee dubbii addaan galchitee irra tarree amma sila jarri 500 tana namuma duratti dubartii waaganaa hiree ofii eeggattu carraa ofii cuftee abbaa manaa kiyyaati jette takka osoo miskiinni meeqa jaalatu jala kana jiraate haftaami jaalatte jedheetiin irraa gore waa wayii osoo jalaa bade san hin laallanne nama kana abbaa manaa kiyyaati jettee irra dhaabatte silaa jechootuma isiin gaafa naaf inni walitti buunee ambirritti yaqdhabeetiin gurra lamaan qabadhee isiin jette kaagasees mana boonaa kana faatti mana usmee kana faatti isiin jette laale silaa osoo yoo birri lakuma 500 erguu baate namni looshiinumaa fi xuutuma yaa japaantii namaa bitee takka rabar dubartii seeraan tartu bada jiran maaluma rabbi isin godhe haftaamin birrii qaba malee qalbiin qabuu santu dhugaa natti ta'e tana keessatti natti fakkaata sini galee haftaan birraa loonjii qalbii yelam jette amaarri waan sani malee osoo makka iPhone tana bitee gaafuma dhengadda mubaarak dhufu surprise godhee fiqirima sobaatu qabsisee ofirra guyyaa dabarse silaa intalli kun gabbayee akkattiin iyyuu jechuu jaran isintu balleesse gorsaa gaariin qabu maammannuur gorsaa gaariin qabu warra achi dhaqeetiin ruuza ofitti naqu malee warri karaa sirrii isa gorsu hin jiru kana garaa nama nyaata irra tarre kaleessa gizee isiin dhufteetiniin yaa'ii eegaltu ani hin agarre osoo itti ol seenanii warrumaan Dubaay leenca sii kennee walakkaa kaasi jechuunii baatanii hagana dubbiin gadi dhooqu ufumaa ol seenanii leenca fursii kennee walakkaa kaasiyanii intaloo miira keessa galchanii warra Dubaay fi namichaaf ufitti illee kaasanii haati faaxeenu arrabsitee jedhanii kalee guyyaa guutuu nama isitti duulu malee nama isitti dubbatu malee nama isii dubbatu tokko laalee dhabee saalfadhee callisee garaana nyaattee dubbiin jechuudha. Intaloon tun fuuraa ofii gaafatte yoo jiraatte kennuufi yoo hin jiraanne nuu dhiisi jechuuni. Kana keessatti jaarsummaa wanni gaafatan maaltu jira ormi miliyoona 3 miliyoona 4 miliyoona 7 egremantii walii mallatteesse ijoollee teennayyuu mallatteessisiisettiniin fudhataara haarawaan baane akkamitti birrii nama humnaan nama gaafatan wanni jedhamu hin jiru. Abdii hukumee gaafa kaan bar chaalenjiin xiqqoon qabdu naa kenne saayida moruu keessatti guuta jedhanii guute leenca kennuu dinnaan Itoophiyaatti birrii naa erge hiriyyaa waggaa dheerati yoo xiqqaate leenca 10 ol naa kennee beeka waggaa 5 kana keessa gaafa tiktokiin kun didu kabiraa banateen naa kenna biluu maalii kairu tokkoon jechu si galee miti sappoorti godhaa ture hin jenne kennaafi ture hin jenne tiktokiin kun dinnaan ati gaafa leenca si dinnaan ka iluutiin si didee ka nama biraa si didee Itoophiyaatti ergite si galee chaalenjiin xiqqoon qabdu dhiira waan dubbatteef waan uffatte saalaa jechu amma jaarsummaa guddaan barbaachisu dhiifamaaf kaan hin barbaachisu osoo guyyaa beellamaatirra taruu baate silaa lollin dhufu bala gaasni lafa bu'u maleen ajaa'iba intala kana osoo gaafuma duraa waan jedhanii kennaniifi yookiin ofirraa amansiisanii isiin gabbaatee loltu jechuudha ofii balleessanii ka'anii dhiifama na gaafadhu jechuun roorroo biraati irra darbanii nama akkas goona akkasiisiif nama maal jechuulleen roorroo biraati jechuudha homaa rakkoon qabu an akka kiyyatti dubbii haadha faaxee kana qabbaneessu yoo barbaaddan yoo birratti isii gad darbitaniif yoo jiraattee kennitaniif yoo jiraanne yoo nurraa dhaabadhu jettaniin hin qabnu nuu dhiisi rakkoo keessa jirraa yoo jettaniin akkasittuu isin dhiifte dhugaa qabdaa nuu dhiisi jettaniin yoo dhiiftaniif dhiifama warri Dubaay guutuun gabbaa'ee gaafate haadha faaxee isin dhiifti wanni namni biraa kan namni biraa waadaa seene ka biraa 500 kafaluuf hin jiru yoo jiraatte immoo birri isin hunda kaleessatti iyyituuf kana kennitaniifi bakka homaa rakkoon qabu birri matana waliin nu buuse dhiifama jettee jechuun isin barbaaddu zooroo birrima waan ta'eef waadaa walii galame waan ta'eef egremantii walii galame jira waan ta'eef waan sayyoo goote natti tola xiyyeeffannoon akkasaa ta'u haqa ofii gaafattee namni haqa ofii hin gaafanne jaannani rabbitu irratti haraamaa jetti sheekotiin isin gale dayyuusa haqa ofii hin gaafanne du'a sodaa hirriban dhaban himaa yoo duute haqa ofii irratti duute rakkoon qabu kanuma jechuuf hedduu du'allee naman doorsisinaa hidhallee naman doorsisinaa yoo dandeettan haqa namaa ofirraa kafalaa yoo dadhabdan immoo hin qaabnu nuu dhiisi jira anuu isinirraa qabaa dhaqee qabattoo itti baafadhee mana ol seenee isinirraa qabaa
kanuma malee jaarsummaa biraa dheertuun barbaachisu waan dhaggeeffatanii galatoma. An mataan kiyyaan ni dhaabadha. Hin qabu naa dhiisee haa jedhu dhiisaa. Akkas goraa malee hedduu jaarsummaa biraan deemina haganuma keessa isin explain gochuu fi thank you so much. Asli fi hedduu ulfaadhu galata guddaa qabda galatoomillee wallahi hedduu ulfaadhu.